Makata kanilma kanapura kulkullo sadan wakatoko amin matiwan wakayo kan jallatan unnis kan isin jallatu sabada guddaa barii kanaan mana qulqullitti kiristaanaa isa addunyaatti kan walitti qabamtan hundi keessan akkam bultanii akkam jirtu akkam yoo dhageessan maqaan waaqayyo keenya dhalootaan madhalootaa bara-baraan kan galatoome nuuf haa ta'u. Kiristoos du'aa ka'eeraa aangoo fi humnaaf aangoo guddaadhaan seexana hidhee Addaamiin bilisa baasee nagaan har'aa eegalee ta'ee gammachuuf nageenyi. Egaa maatiiwwan waaqayyoo barri amma keessa jirru barri waa'ee du'aa ka'umsaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos ittiin baay'isnee lallabnudha. Yeroonsaa yeroo hundumaa keessumaa eega Kiristoos du'aa ka'ee Yesuus eega du'aa ka'ee amma gara samiitti wal ba'utti waa'ee guyyaa du'aa ka'umsa isaa sana kan haasa'uu qabnu jechuudha. Kan barachuu kan mari'achuu qabnu jechuudha. Kanaaf guyyaa irraas gooftichi dhuguma du'aa ka'eera. Gooftichi dhuguma du'aa ka'eera kan jedhu mata duree godhanna. Jecha kana wangeela Luuqaas boqonnaa 24 lakkoofsa 34 irratti arganna. Lukas 24 boqonnaa 24 lakkoofsa 34 gooftichi dhuguma du'aa ka'eera jecha kana kan dubbatan namoota Yerusaalemii ga'anii ka'anii gara Emaa'us kan deemaa turan seenaan isaanii wangeela Luuqaas boqonnaa 24 lakkoofsa 13 eegalee dubbifameedha. Hundumti keessan kitaaba kana baastanii dubbisuu dandeessu. Wangeela Luuqaas boqonnaa 24 lakkoofsa 13 eegalee seenaan namoota lama Luuqaasii fi Qaliyoopphaa jedhamu Yerusaalemiidhaa gara Emaa'us utuu deemaa jiranii waliin mari'achaa waa'ee taatee Yerusaalem keessatti turban sana ta'e hundumaa kaasanii mari'achaa deemaa turanii sana. Inni kun wangeela Maarqos boqonnaa 16 lakkoofsa 12 irrattis caqasamee jira. Akkasuma qulqulluun Phaawulos keessumaa Luuqaasiif Qaliyoophaadhaaf du'aa eega ka'ee booda akka mul'ate qulqulluun Phaawulos ergaa gara Qorontos boqonnaa 1 isa jalqabaa jechuudha. Qorontos isa jalqabaa boqonnaa 15 lakkoofsa 5 irratti caqasee jira jechuudha. Kana hundumaa kan keenyu maaliifi qaboon haasaa isaanii mata dureen haasaa isaanii namoonni gara Emaa'usitti deemaa turan kun namoota lama jennee jirra. Namoonni lammaan kun maqaan isaanii Luuqaasii fi Qaliyoopphaa jedhamu. Yerusaalemii ka'aniitu gara Emaa'us magaalaa mandara jedhamtutti deemu. Akka mandara baadiyyaati. Lamman isaanii garuu waan ajaa'ibaa taatee biyya isaanii keessatti ta'ee waan gurraan dhaga'an waan gidduu sana ta'eeyyuu haasa'aa deemuu turanii jedha. Lamman isaaniitu waliin haasa'aa deemanuu namni jarran beekne tokko kara deemaa kan fakkaatu jara wajjin karaanuma jarri deeman irraa deemaatti dhufe. Itti dhufee gaafa jara ilaalu karaan kun jara xolloksee dadhabanii garuu cichanii waa tokkotti akka mari'achaa jiran haasa'aa jiran hubatee namni kun jaratti siqeetu jarana karaa kanarratti akkana xollogdanii dadhabaa waa'ee maaliiti kan isin haasa'aa deemtanu
اتنجلي جرقا فتا يبو كنا نمي كنين وقته جرهم بر إجساني قبيت ريجة واقعيو كنا ران وعوش نمي تاسا آجل سنگرو مفتا كينيا فيسا كينيا جسوس كرستوسين أغلان دي سافتاو جرّي لما تاني دے مصدفان نتما کمے جرا ہوجی کھڑا دے ما ایسا تا مصدفر رے جرّی ایچی سانی کھابا میتو رے جرا کنی کیسوما منتارانا لدن دیبینو نموتا بائیین آف متدوے مدہ تاو دندا گفتا کینیا یسوس کرسٹوس نموتا بیکنے ایچی سانی کھابا میجروف فینا کجرے آرگچو ہندن دینیا ایتمنانی چمو اکن دن دینیا amantaa isaaniitiin waan taatee fannoo irratti nuu kaffalame sana akka namoonni hin daganne amantaa isaaniitiin cimanii akka deemanu hiika baay'ee as keessaa arganna jechuudha. Itti dhufna namoonni kun iji isaanii gatii qabamee jiruufi nama ittaasaa jiru kun Yesuus akka ta'uusa akka ta'e hin barre karuma deemaa tokkotti fakkaateetu maal namichu ati Yerusaalemii kana magaala keenyaa fi ati keessummaadha taatee gidduu kana ta'e waan hundumaa hin dhageenye hin beektu isaan jedhan innis meenatti maaltu ta'ee isaan jedhan waa'ee namicha Yesuus isa Naazreet jedhamu sanaatika hin beektu akkamitti wallaalte hojii isaatiinis barumsa isaatiinis waaqa biraas nama biraas ulfina guddaa kan argate waa tokko dogongora kan hin uumne ala barsiisu dogongora tokkollee kan hin goone kan nama fayyisu hojii raajii waan dinqii ta'e kan hojjetu yoo afurri waaqayyoo isarra jiraate malee waan xinnoo hojjetu tokkollee waan akkanaa namni fooniin hojjechuu akka hin dandeenye kan irraa hubanne isarrayyuu darbinee Yerusaalemiin bilisa nu baasaa kan jennee abdii itti godhannee ture garuu hangafni lubootaa fi barreessitoonni hangafoonni fi abbootiin aangoo biyya keenyaa walitti dhufaniitu isa dabarsanii kennanii dabarsanii alasa kennanu isarratti du'a itti murteessanii du'a itti murteessuu duwwaa miti qabaniitu garafanii dhiphinatti agarsiisanii itti fidanii fannoo irratti fannifamanii ajjeesanii isa duwwaayyuu seetee atee gajjeeffame eegadu eekoo guyyaa sadaffaadha har'aa nu keessaa jara isa duukaa hordofu keessaa dubartoonni ka'anii ganama bariidhaan lafa awwaala sana dhaqan lafa awwaala sanaa dhaqanu owwaalli sun duwwaa ta'ee arganii owwaalli sun duwwaa ta'ee arguu duwwaa miti kan akka ergamaa waaqayyoo fakkaatu akka namaa kan hin taane garuu akka ergamaa waaqayyoo kan fakkaate dhagicha garagalshee irra taa'eetu dubartoota kanaan isa jiraataa jira du'aa keessaa maa barbaaddu akkuma dubbate inni du'aa ka'eera jedheetu itti hime kanaan booda jarris dhufanii bartoota isaatti himanii bartoonni isaammoo kana dhaga'anii dhaqanii gaafa owwaala sana ilaalanuu akkuma dubbatame du'aa ka'eera owwaalli isaa duwwaa jira awwaalli isa qabuu hin dandeenye nuyi abdii Yerusaalemii bilisa baasa jennee amanaa turre isa kanaaf jedhaniitu taatee torban sana akka jiruun keessummaa karaa jara wajjin deemaa jiru kanatti himanii jechuudha. Inni jara wajjin deemaa jiru eenyu ture? Abbaa seenaa sanaati Yesuus Kiristoos ture. Abbaa seenaa sanaatiyyuu seenaadhuma abbichaattiyyuu abbichatti jechuudha. Jarri Luuqaasiif Qeleeyoophaa jarri jedhaman jarri lamman kun. Akkuma nama haaraatti immoo dhaggeeffata. Jarri immoo dhaggeeffata nama jaa'iba oobsisaayyuu jechuudha. Isaan kan booda isinii qalbiin keessanii akkamitti hubachuu dadhabe?
isin akkamitti qalbeeffachuu dadhabdanii taatee kana seenaa kana oo akka nama beekuutti xiinxaltanii haasoftu garuu alanni jiru alanni barsiisaa ture sana barumsa isaa isa raajonni dubbatan sana isa kitaaba keessatti barreeffamee jiru sana akkamitti hubachuu dadhabdanii inni kana isinitti mee hin turre akka bakka bu'ee namaaf du'uuf jiru gidiraaf rakkoo akka inni arguuf jiru raajonni kan dubbatan isa kitaaba keessatti barreeffame waan taate isa irratti ta'e sana hundumaa inni dubbateen turre akkamitti kana dagattanii inni gaafa mana qulqullummaa sana ijaaramee Salamoon waggaa dheeraatti fudhatee ijaarrate sana gaafatti agarsiisanu akka kanatti dhagaan dhagaarratti ijaaramee hin hafu hundumtuu hin jigaa gaafatti hin jedhu jarri waa'ee beeta maqdasii sana yookaan mana qulqullinaa mana waaqayyoo sanaa se'anii inni garuu waa'ee beeta maqdasii mataasaa waa'ee qaama isaa sana dubbisaa itti himaa itti beeksisaa ture jarri garuu kana hubachuu hin dandeenye karaa adda addaatiin dabarsamee akka kennamuuf jiru ilmi namaa dabarfamee kennamaa jedhee itti himaa ture kana jarri hubachuu hin dandeenye maaliif girrigirri ala sanaa akkaataa jarri barreessitoonni ayuudotaa fi jarri aangoo qabanu Yesuus Kiristoos ittiin qabanii barattoota isaa burjaajessanii uummata isaa wajjin hoosaanaa jedhee galateeffachaa deeme sana hundumaa callisiisan maal fidduun utuu aangoorra jira maal gochuu fi dandeessu dhaabbachuu fi dandeessanu nuyi aangoos qabna murtiis dabarsuu dandeenya aangoo gatii qabnuuf aangoo keenyaan immoo murtii keenya dabarfanna jedhanii namoota dhaga'uu dadhabanii callisiisan barattoota isaasii karaan akka waa'ee isaa hin kaasnes jarris immoo sodaatanii mana isaanii cufataniitu taa'ani taateen kun eega dhufee booda maal jennee namatti baanaa jedhani maal jennee namatti mannaa isatti yoo akka kana jabaatanii garafanii akkana fannisani nu immoo maqaasaa kaasnee yoo haasofne kana caalaa akkamiyyuu nu balleessu maal godha jedhanii balbala cufatanii taa'uu turani ala sana gadda taa'uu turani jajjabina hawwuu turani waan ta'u garamitti akka deemu yaa Waaqayyo nu ibsi jedhanii kadhatu turani yeroo isaa yeroo baay'ee hamaa ture yeroo rakkisaa ture yeroo kana keessa yugaa jarri lamman Luqaasni jedhamu kunii fi Qaliyoophaanii ba'anii garuma mandara isaanii gara baadiyyaa Emaawus jedhamtu kanatti ala deemanu tokko tokkoon itti hime isin jara qalbii hin qabaanne akkamiin hubattan kana haasa'ee hin turre guyyaa sadaffaatti akka na'u simee hin turre kanaafuu kana amanuu qabdanii malee akkam shakkitu akkuma nama kaanii akkam isinis waleessitu ittiin jedheetu gaafa deemanu bakka jarri ga'anu yookaan bakka dhaqanu gaafa gaa'uuf jedhanu namni jaraa wajjin deemu kuni akkuma nama ariifatee jara bukkee darbee deemuutti ariifatee darbee deemuudhaaf kaanaani maaloo yeroo saasoo galgalaa'eera kottu kanaan booda nu wajjiniin bulee ganama baatee deemtaa aara galfattee deemtaa jedhanii keessummaa keessummeessuudhaaf isa kadhatan namni tokko kottaa mana koo gala maaloo boqodhaa deemaa isiniin jedha agar jechuma sarraa ilaaltu tokko jechumaaf jedha malee garaadhaa hin qabu kanaaf namoonni ilaalanii ayi kun garaa sarraa iyyuu miti calluma jedheetu jedhee bira darbeedhaan kan deemu meeqa jira jarri kun garuu wajjininoo karaadhaan deebi'aa jirra isinis maalum mana keessa maal akka jiru iyyuu hin beektanullee isaan hin jedhu edaraa maaloo kottu nu wajjin bule aduun dhiiteetti nu bira hin darbin nu wajjiniin buli jedhanii ciksanii isa gaafatanii jira inni kun waan baay'ee nutti agarsiisa keessummaa ala manatti keessummeessinu nama waaqayyoo hin beeknu jennee ala manatti keessummeessinu namoonni tokko tun beekin ergamoota waaqayyoo iyyuu keessummeessanii jiru jedhee qulqulluun Phaawulosis kan inni haasa'u keessummaa simachuun kun maatii waaqayyoo ta'uu agarsiisa jechuudha waatii waaqayyoo ta'uu
kana keessa miidhaan adda addaa uumamuu dandeenya nama hin beekne keessummaa la keessummeessinu badii adda addaa nurratti buusuu danda'a inni kun immoo of eeggannaa waan barbaachisaa gochuun immoo gaariidha garuu immoo keessummaa waaqayyoo sakaraa darbee deemaa jiru kottu bulee maaloo edaraa jedhanii akka jarri eemaa'us kun isa kadhatanii gaafatanii dirqisiifatanii yemmuu kana tole jedheetu mana isaaniitti galee jedha maaddii qopheessaniitu waan nyaatamu waan dhugamu kana dhiyeessaniitu isa fuuldura ka'anii waliin nyaachuudhaaf gaafa ta'anii jedhanu nyaata kana kaaseetu eebbiseetu kutee nyaadhaa jedhee jaratti kenne yemmuu kutee eebbisee kutee nyaadhaa jedhee jaratti kennu iji isaanii banamee Yesuus akka ta'e beekanii jedha galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Yo ililchitan ililchaa yoo harka qabdan kuni gocha guddaa qalbiin keenya hubachuu kan danda'u iji keenya inni keessaa kun yoo banameedha maaliif akka deddeebinu gara mana waaqayyoo kan hubannu iji keenya inni keessaa yoo baname duwwaan mana waaqaatti kan nu deddeebinee waan hafuurawaa hojjennu yoo nuu gale yoo hubanne maaliif akkana akka goonu yoo hubanne malee akkuma kara deemaa akkuma jarrisuu keessummaa eenyu akka ta'e akkam beekne sana ana baay'ee miilaan kan deddeebi'anu baay'ee jiru akka sana kan taane jechuudha kanarraa kan baran yemmuu kana jarri kun kaatanii gara barattoota Kiristoositti deebi'anii deemani jaraanis gooftaan dhuguma ka'eera isaan jedhan galanni waaqayyoof haa ta'u kun wabii isa guddaadha jechuudha wabii amma wanaatti ta'e dubartoonni sun argan isaan booda immoo deemanii jarri barattoota isaa argan amma jarri kunis immoo argan ija isaaniitiin arganii mirkaneessanii Yesuus Kiristoos dhugumatti du'aa ka'eera egaa waan kana ala ilaallu waa baay'ee of keessatti qaba dhugumatti du'aa ka'eera maali du'aa ka'umsi kun Yesuus Kiristoos Alaazaariin du'aa kaasee jira akkasuma raajonni adda addaa kitaaba qulqulluu keessatti barattoonni Kiristoosis kitaaba qulqulluu keessatti du'aa nama kaasanii jiru kun maaliif ajaa'ibsiisa akka kanaa jedhee namni gaafachuu danda'a kan Yesuus Kiristoos du'aa ka'umsi isaa adda kan isa godhu maalii jechuu dandeenya ta'a kanaaf al tokko namoonni tokko amantaa tokko keessattis du'aa kaasuudhaaf nama du'e ala jarri reeffaa wajjiniin maaloo ka'i jedhanii iyyanu nabdina karaa adda addaatiin jechuudha inni kuniif inni Kiristoos du'aa ka'umsi isaa kun adda kan isa godhu jira du'aa ka'umsa isaa jarri du'aa ka'anii Alaazaaris haa ta'u jarri kaan deebi'anii immoo yeroo isaanii fixanii immoo deebi'anii du'an jiraattota barabaraa ta'uu hin dandeenye jechuudha kan du'e du'a mo'atee ka'e qulqulluun Phaawulos ergaa gara Qorontos isa jalqabaa boqonnaa 15 irratti akkuma jedhu sana kan du'e du'a mo'atee kan ka'e humna du'a kan laaffise kan balleesse gooftaa keenya Yesuus Kiristoos duwwaadha galanni isaaf haa ta'u du'a ka'umsi isaa kun waan raajii ta'e foon isaa dadhabaa foon isaa tortoru foon namaa isa du'a isaa malu kana uffateetu fannoo irratti fannifame nama guutumatti nama ta'e akkuma ijoollee Addaam keessaa isa tokkotti nama ta'e waan irratti waa tokko qabu guutumatti namaa guutumatti immoo waaqa kan jennu kanaaf waaqummaa abbaa isaarraa kan ergamee dhufe inni abbaarraa ergamee dhufe sun hin mul'atu ijaan hin mul'atu maaliif malakot yookaan immoo amanamummaa waaqummaa of keessaa qaba amanamummaa waaqummaa isaa sun
kan harkaan qabachuu hin dandeenye, kan ijaan ilaaluu hin dandeenye, kan amma nagaa as jira as hin jiru jedhamuu hin dandeenyedha jechuudha. Namni ijaan isa argee jiraachuu hin danda'u. Abiddi inni lafarraa kuni amma ga'u qabaa, bakka ga'u qabaa. Inni kuni Suraafeel Kiruubeel angoosaa wal ka'anii ilaaluutu hin danda'iin qulqulluu jedhanii ganamaa galgala yeroon isaanutu murteessin. Ganama sin jedhamu galgala sin jedhamu garuu yeroonuma hundumaa yeroon jarri boqotanu bakka hin jiraanne yeroo hundumaa qulqulluu Waaqayyo jedhanii kan isa galateeffatan. Teessoo isaa sana, teessoo waaqummaa isaa sana, bakka galanni amalamummaa isaa sanarraa maddu dhiiseetu akka Yohaannis boqonnaa 17 wangeela Yohaannis boqonnaa 17 wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irratti akka jirutti jaalala namaatiin teessoo isaa sanarraa gifti keenya durbee maaramiirraa nama ta'ee fooniin mul'atee yeroon isaa lakkaa'ame, dhaloonni isaa yeroo kana dhalate jedhamee yeroon isaa lakkaa'ame jechuudha. Akka daa'immanii yeroo eeggatee yeroodhaan guddate nama ta'uusaati, guutumatti nama ta'uusaa. Inni kun nama ta'ee namummaa keenya isa badee nuu deebisuudhaaf akkuma keenyaa nama ta'ee jedha. Akkuma keenyaa guutuudhaan nama ta'u ala ta'u immoo nama duwwaan akka jedhamne immoo abbaa ilma hafuura qulqulluu isa jennu keessaa ilmichatu nama ta'e. Akkamitti akka jedhamne hin beekamu. Iccitiin isaa baay'ee, iccitiin sadummaa, iccitiin sillaasee, iccitiin nama ta'uu incarnation inni jennu sun baay'ee gadi fagoo, baay'ee cimoodha. Garuu namummaa fi waaqummaa isaa tokko taasiseetu nu fayyisuudhaaf kan dhufee nu jaallate bakka keenya fannoo irratti fannifamee du'e. Akka namummaa isaatti awwaala keessatti awwaalamee ala ture sana akka waaqummaa isaatti immoo jara booji'amtoota si'ool keessatti booji'aman sanaaf nagaan isiniif haa ta'u jedheetu booji'atee jara sana lubbuu achi keessa jiru Addaamii jalqabee kan jiru hundumaa gara mootummaa isaatti fudhate galanni isaaf haa ta'u. Bilisa baasee jechuudha. Akka waaqummaa isaatti kaffaltii cubbuudhaaf kaffalamuu qabu du'aa gatii ta'eedhaaf Roomee boqonnaa 3 irratti akka jiru namni cubbuu hojjete hundumtuu du'uu qaba akka jedhamee namni hundumtuu cubbuu gatii hojjetee qulqulluu keessaa jiraanneef hundumtuu ala du'u si'oolii galaa ture. Garuu Yesuus Kiristoos nama cubbuun qaban Waaqa birattis nama birattis hojii isaatiin isa ta'u jecha isaatiin dogongorri tokko kan irratti hin argamne nuuf jedhee ala fannoo irratti fannifamee foon keenyaan bakka nuu bu'ee gaafa du'ee jedhu waaqummaa malamummaa waaqummaa isaa sanaan immoo boojaa jara si'ool keessa jiran booji'ateetu diiyaabiloosiin aangoo owwaalli qabu. Namoonni owwaalamanii taa'uu turanii owwaalli jara irratti cimee jiraataa ture. Isaan duratti lubbuu isaaniitiin immoo si'ool keessatti diiyaabiloosiitu iyyuu jara bitaa ture. Garuu yeroon isaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin yaa owwaalcha nanaa aangoon ati qabdu eessa jira ree jedhee qulqulluun Phaawulos amma haasa'utti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos humna owwaalaa, humna du'aa balleessa jedha galanni isaaf haa ta'u. Kanaaf du'aa ka'umsi Yesuus Kiristoos kara baay'eedhaan adda jechuudha. Kara baay'eedhaan adda. Kan isa fakkaatu hin jiru jechuudha. Isa kanaaf immoo mul'achuusaa ragaa kan ba'anis baay'eetu jira. Kanaaf wangeela Luqaas boqonnaa 24 1-6
awwal gooftaa keenya Yesuus Kiristoos duwwaata ka'abe argina jechuudha. Yesuus Kiristoos du'a mo'atee ka'uusaan argina jechuudha. Akkasumas qulqulluun Phaawulos Qorontos isa tokkoffaa boqonnaa 15 lakkoofsa 3-8 isa barreesse sanarrattis immoo ijaan kan arganii ragaa ba'an. Yesuus Kiristoos du'aa akka ka'e kan arganii ragaa ba'an eenyu akka ta'an achirratti caqasamees jira jechuudha. Kunis ragaa du'aa ka'umsa dhugumatti Yesuus Kiristoos ga'uusaa sana dhugaa ta'uusaa sana argina jechuudha. Akkasumas immoo humna du'aa ka'umsa Yesuus Kiristoos qabu sana Roomee boqonnaa 6 lakkoofsa 4-5 du'aa ka'umsi gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hunda keenyaaf jireenya bara baraa abdii akkatti godhannu nu taasisee jira. Galanni isaaf haa ta'u. Inni kun kan barannu maaliif? Nu keessaa namni yoo du'ee achumaan bada jennee abdii akka godhan akka kutanne jechuudha. Hundumti keenya du'a booda jireenya akka jiru isa kan itti amanne Yesuus Kiristoos du'a mo'ee akka ta'e hubannee hundumti keenya jireenya bara baraatiif waamamuu keenya akka hubannu jechuudha. Jireenyi yeroo addunyaa kanarra jiru umurii keenya 70 yookaan 80 isa caallaan dadhabinaa akkuma jedhamu amma nu kennametti yeroo kontiraataa nu kenname kana asirra teenyeetu asirra jiraanneetu as jiraachuun keenyas waan Waaqayyo jaallatu waan gaarii ta'e hojjechuudhaaf raawwachuudhaaf akka ta'e hubannee isa kanaan deddeebinee dhumarrattis immoo mootummaa isaa dhaallee kan jiraannu du'a mo'annee akkasaa kan jiraannu ta'uu keenya beekuun nu barbaachisa jechuudha. Kana biraatiin abdiin du'aa ka'umsa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos sun hunda keenyaaf abdii du'a mo'annee ka'uu keenya akka taane qulqulluun Phaawulos Qorontos boqonnaa 15 isa duraa 20-22 gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fakkeenya akkamii akka nu ta'e tokko kana baasnee dubbisuun nu barbaachisa. Amma guyyaa 50 kanatti kan dubbifamu amma inni gara samiitti wal ba'utti kan dubbifamu isa kana jechuudha. Waan inni hojjete du'i humna akkamii akka qabu ture. Eega Yesuus Kiristoos immoo du'a mo'atee ka'ee duuti aangoo akkamii akka inni dhabe isa kana irratti argina jechuudha. Kanaaf amantoonni Kiristoos hundumti keenya nu keessaa jarri yeroodhaaf boqotan illee yoo jiraatan ka'anii mootummaa Waaqayyoo dhaalanii immoo akka jiraatan abdii godhachuu qabna jechuudha. Inni kun abdii nutti yeroo hunda keenyatti jechuudha. Maatii keenya keessaa namni boqote yoo jiraate akka namoota abdii qabaannee rifeensa ofirraa kutanii fuula ofii akka hin taaneen madeessanii abdii kutatanii boo'aa ooluutu hin ta'in Waaqatu asitti nu fidee Waaqaaf jiraanna jireenyi keenya ala darbine deemnus immoo akka Waaqaatti akka isaatti akka fedhii isaatti jiraanna. Gatii kanaatiif hundumti keenya akkaataa itti Waaqayyo addunyaa kanatti nu fidee jira akkaataa ittiin immoo addunyaa kana immoo dhiisinee deemnu jira jechuudha. Isa kana ala hubannu Waaqayyo keenya amma akka nu jaallatu akkaataan ittiin nu fide akkaataan immoo addunyaa kana keessaa ittiin baanee deemnu ala hubannu yeroo qabnu kana keessatti maal hojjechuu qabna? Maaliif as jirra? Maaliif lafa kanarratti uumamnee isa jedhu gaaffii of gaafanneetu isa kanaaf of qopheessina jechuudha. Waan gaariidhaaf of qopheessina jechuudha. Waan ittiin uumamne kaayyoo ittiin uumamne maal akka ta'e baruudhaaf iyyuu of qopheessina jechuudha. Kanaaf karaa adda addaatiin du'aa ka'umsa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin kan ilaallatu karaa adda addaa namoonni deebii kennan isa kanarratti kan haasa'an isa kanarratti ragaa kan ba'an isa kanarratti dhugaa kan ba'an baay'ee jiru. Maaliif kun hunduu barbaachise ala jennu namoonni tokko jiru du'aa ka'umsi jiru namni numa dhalataa in jiraata in du'aa dhumee life cycle kanumaan immoo kan biraamoon dhalataa in jiraata yeroo isaa eeggatee du'a malee kun akkamitti ta'uu danda'a? Lubbuun amma walaa lubbuun namaa eessatti walitti qabamti? Kun eessaa ta'aa kan jedhan jiru. Jarri kaan immoo lakkee
du'aa ka'umsillee hin jiraata haa ta'u malee lubbuu isheen maduuteetti iyyuu dhaqee immoo lammata dhalataa sadaffaa dhalatee isheen deddeebi'ee dhalataa immoo kan jedhamu jarra akka hinduizim kan jedhamu amantaa adda addaa qaban nama du'ee horii ta'ee dhalachuu danda'a sangaa dibicha ta'ee dhalachuu danda'a egaa kanaafuu foon horii yoo nyaattan foon eessuma keessanii fa'aa akkoo keessanii fa'aa nyaachaa jirtu isuma nama ta'ee sanatiyyuu isuma namichuma dhiyoo du'e sanatu achi dhaqee dhalateetu jira dibicha sana fa'aa ta'ee jedhanii kan kaasan jiru inni akka kanaadha barumsa keenya miti jechuudha addunyaan ilaalcha kanaas qaba jechuudha kanaafuu sangaa tokko tokkotti gaafa isaarratti warqee kana fa'aa kaa'anii babbareechatanii isatti kan sagadanu sangaafaatti kan sagadan horiifaatti kan sagadanu hin jiru jechuudha kun ilaalcha addunyaa keessa jirudha nun ilaallatu ilaalchi isaanii kan biraadha garuu immoo waan du'aa ka'umsa jedhamtu sanayyuu sammuu keessaa qabu jechuudha kan ክርስትና garuu isa kanarraa adda kan Kiristoos kan barreeffamee jiru kan jarri kaanis arganii itti amananii jechuudha amanii lallabanii nu isa lallabaa jirru dhugaa ba'aa jirru isinis amanaa kan jirtan addunyaan kana abdii akka inni godhatu kan itti ba'aa jirru gara biraadhaan ala baay'ee nama rakkisaa akkamitti lubbuun kun walitti qabamtii ala jedhanu waan ammate barri bara teeknooloojiitiin lubbuu kana duwwaa miti teekistiin ati goote odeeffannoo ati odeessite bilbila keetiin koompitara keetiin amma kunoo bakka ta'etti kuusamee taa'aa isa jedhu dhageenya namoonni gara Ameerikaa lixxanuu jedhamee amma gidduu kana karaa sa'aamu keessaa sooshaal miidiyaa irratti waan isin poostii gootan waan isin sheerii gootanu yoomiyyuu haa ta'u poostii ta'ee gati jiruuf yaadi keessan maal akka ta'e haasaan keessan maal akka ta'e addunyaa kanaaf yaada maalii akka qabdannu jibba qabdu moo jaalala qabdu moo waan gaarii qabdu moo shororkeessitu moo maal hojjettu isa jedhu sooshaal miidiyaa keessan maqaa keessa gaafa sini muguuttanu achumaan maqaa sanaa sooshaal miidiyaa irra dhaqamee sarchii godhamee eegaa inni sinaasoftan inni si sheerii gootan poostii gootan sun hundumtu kuusamee taa'ee jiraa jedha kun egaa kan teeknooloojii kana hojjete eenyu teeknooloojii IT kana kan hojjete nama miti kan hojjete eega namni kan hojjete isa waggaa 10 isa waggaa 20 kana kuusuu danda'e ilaala waaqayyo inni hunda hojjete immoo lubbuun namaa akka seen hin banne bakkatti kuusuu qabu jara keenya inuma qaba jechuudha innumti teeknooloojii kun iyyuu kan inni akkana kuusuu jalqabe yaaduma isa amantaa keessa jiru kana fudhatee gara teeknooloojii jijjiiree ta'uu iyyuu danda'a ala baay'ee kitaabonni qulqulloonni kitaabota kaanii fi madda yaada burqisiisaatii jedhu kanaaf saayinsiin theology the queen of all science jedhaniitu iyyuu madda saayintistoota jala kaanii saayinsii jechuun yaada burqisiisuu jechuudha yaada burqaani kana burqisiisanii kan immoo irra deddeebi'anii dhugaa ta'uusaa sana shaakalanii kan hojiirratti mul'isanudha gati kanaatiif maddi kunuu saayintistoota kanayyuu kan uume waaqa sammuu kana kan uume waaqa gati kanaatiif namoonni amni kun eessa jiraatu nuuffamuu nutti fakkaata bara saala lakkoofnu barri eega lafti uumame inni kaan miliyoona meeqa waamaa inni kaan miliyoona meeqa waamaa kara waaqayyootiin immoo kaalkuleeshinii isaa aduun hin jiru waaqayyoo bira dukkanni jiru waaqayyoo bira ilaala eega Kiristoos dhalate akka namaatti waggaa meeqa guunneera eega dhalate 2000 miti 2003 jalqabnee jirra 2003 sadee akka waaqaatto maal jedha waggaan tokko guyyaan tokko akka waggaa meeqa jedha 1,000 jedha waggaan 1,000 immoo akka guyyaa tokkootti jedha waaqa biratti kaalkuleeshinii kan biraa qaba jechuudha waaqayyo isee kana nuumaaf kenne aduu kana achitti dhaabeetu aduu kanaa fi ji'a kanaan lakkaawwadhaati jedhee achumatti kaa'eetu nuyi guyyaa sa'aatii 24 halkan bareera amma immoo dheera jennee lakkoofna malee inni kaalkuleeshinii kanaan ala jira jechuudha waaqayyo kana keessatti akkaataa waaqayyootiin alalaanta nu deeggarda dhalate jechuudha Yesuus Kiristoos miti guyyaa 2000 jennu guyyaa 1,000 akka tokkotti
yoo ta'e waaqa biratti waan irraanfatamu miti jechuudha. Akka kana kaasnee ala ilaallu isa kan waaqaa akkaataa waan ittiin ilaalu walii ibsinee amma nu galee walii ibsina malee waaqayyoon iyyuu guutumatti kan hubate addunyaa kanarra hin jiru jedha. Waaqayyoon waaqummaa isaatiin guutumatti kan hubate eenyuyyuu jiru. Amma nu galee iyyuu isa ibsina jechuudha. Kitaabni qulqulluun kunoo barreeffamee jira. Beektonni kunoo waaqayyo akkana jedhanii ibsu akkamitti waaqayyoon guutumatti waaqummaa isaatiin kan hubate hin jiru jetta yoonaan jettan waaqayyo kitaaba barreeffama kana keessa duwwaadhaan ibsamee hin jiru. Si keessa jira. Waan waaqayyo si godhe tokkoon kee utuu barreessite tokkoon keenya utuu barreessine waan kitaaba kana caalu vooliyuumii kitaaba kana caalu hundumaa godha jechuudha. Kanaaf biqiltoonni lafarraa akkatti waan barreeffamu ta'ee bishaan lafarra jiru qalamayyuu utuu ta'ee lafti diriiree kuniyyuu akka waraqaa irratti barreeffamu ta'ee waaqayyoon ibsuu danda'a? Hin danda'u. Kanaaf sammuu keenyaaf amma nuu galu duwwaadha kan nuyi haasofnu. Amma nuu gale duwwaadha kan ibsinu. Waaqayyo yaada keenyaaf sammuu keenyaa oli jechuudha. Kanaaf du'aa ka'umsa Yesuus Kiristoos ala ilaallu akkaataan ulfinatti nutti ore. Rakkinni isaa gidirrinni nu arge sun gatii cubbuun keenya kaffalsiise akka ta'ee fi kana kaffalee immoo du'arraa kan nu baraaree gara kabajaatti wal nu baase gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka ta'e ni argina jechuudha. Isa kanas Roomee boqonnaa 10 lakkoofsa 9 irratti akkasumas hojii barattoota isaa boqonnaa 4 lakkoofsa 33 wangeela Maatewos boqonnaa 28 lakkoofsa 6 irratti du'aa ka'umsa isaa kun sammuu namaatii waliin akka ta'eef itti dabalees immoo akkuma sila jenne namoonni baay'een du'aa ka'anii Yesuus Kiristoos Alaazaar du'aa kaasee jira, jarri kaanis du'aa ka'anii jiranii garuu du'aa ka'umsi Yesuus Kiristoos immoo kan jara kaaniin adda akka ta'e isa du'aa ka'e sanaan gara samiitti akkaataan ittiin asii wal ba'e utuu ilaalanuu gara samii isaa gara teessoo isaa gara kabaja isaa akkaataan itti tolmees gadi hubannuuf du'aa ka'umsi isaa kun deebi'ee duuti biraa isa qabu akka hin dandeenye. Jarri kaan garuu yeroodhaaf du'aa ka'an malee yeroo isaan eeggatanii deebi'anii du'anii jiran. Kanaaf du'aa ka'umsi Kiristoos isaan dura kan ture isa fuulduraas kanaan boodas kan jiru adda akka ta'e kanaan hubanna jechuudha. Maqaan isaa haa ulfaatu. Inni kun abdii guddaa nutti horaa jechuudha. Inni kun jireenya keenya keessatti baay'ee barbaachisaa very significant isa jedhamu kiristinnaa kana keessatti bu'uuranni tokko hundee amantii ala jedhamu utubaa amantii keessaa inni tokko amantii kiristinnaa kana keessatti waa'ee du'aa ka'umsaati. Akkuma Kiristoos du'aa ka'ee nuyis immoo yeroo dhumaatti du'aa kaanee mootummaa isaa dhaallee jiraannaa jennee amanuudha jechuudha. Inni kun bu'uuruma amantiiti jechuudha. Isa kana teenyee wayyuu jennee waan ittiin negosheet goonutu ta'e murtaa'aadha jechuudha. Amantiin humti kiristinnaa du'aa ka'umsa akka jiru utubaa isa tokko godhatteetu mana ishee ijaarratte jechuudha. Manni qulqullinaa kun kan ijaarame manni kiristinnaa inni jennu akkuma jiru kiristiyaana inni jennu kun kan ijaarame keessaa inni tokko bu'uura amanuu du'aa ka'umsa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha jechuudha. Du'aa ka'umsa isaa kan amannee akkuma du'aa mo'atee ka'e akkasumas immoo in dhufaa jennee amannee nuyis immoo isaa wajjin akka gaafa cuubamnu bishaan keessatti gadi cuubamnee achi immoo bishaan sana keessaa wal baanu inni kun akkuma isaa wajjin awwaalamnee achi immoo isaa wajjin immoo du'a mo'annee akka kaaneetti cuubamuun keenya iyyuu jedhee kan qulqulloonni abbootiin keenya kaa'an